Oduna madagama jiru baay'ee nama gaddisiisa. Akkas jedhamee social media kanarratti baay'ee haasa'amaa jira. Dhugaan jiru maal? Isiin kana hojjettes yookaan warri isaas immoo murtiin du'aatti murtaa'eera jedhanii haasa'aa jiru. Nama gaddisiisaa egaa murtiin du'aas itti murtaa'eetii jira. Dhugaan jiru maal? Kan wajjin ilaallu ta'a. Haacaaluun nashiidaa baasuusaa dhageessaniitu. In dhageenyi har'an sin dhageessisa. Nashiidaa Haacaaluu Hundeessaa kana dhageessanii beektuu laata? Kawaa masqala godhachuun akka waan lollee. Kana qofaa miti kan biraas danuu baasee jira Haacaaluun. Inaaf gameera waahu dhukkubni muhabbaa gaaf tokko noyyaahu. Kawaliin ilaalu ta'a nashiidaan kun eessaa dhufe akkamitti Haacaaluu nashiidaa baasuu danda'e kan jedhu kan wajjin ilaalu ta'a. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Akkam jirtu jarra amantii Protestaantii, Kiristaanaa, Ortodoksii jarra amantii. Fiqri siisimiyaas keessa jirtu. Fiqri siisimiin amantaan sun maaf bal'achuu akka dhabe qofa nagaraan jiru namicha kana cinqamaa ture. Wonna samartu soba mamni wa marga sami diarrat ko lagettani nerumne durba jedhi ma jadifta inshallah jadifte bar Dr. Gammachuu kana maal jettu mee kun haasaan kun dhugaadha? Kuni soba propaganda malee waan ta'uu danda'u miti. Kuni soba jedhanii jiru. Haadha Faatiyaan hin beeku. Jiraachuus ni danda'a. Namni sheekii godhee beeku. Keessa jira natti fakkaatu gara biraatii dhufu. Jee tokko keessatti qarshiin kumni dhibbicha akka inni nama ga'u hin beeku. Namni akkamitti akka inni jiraata. Akkamitti qarshiin kumni dhibbicha sin gaagoo ijaatti. Akkamitti qoyi qursii nyaatamee misaa dhiisa, misaa nyaatamee irbaata dhiisa. Akkamitti nama gaagoo. Mindaa kuma dhibba ja'a ol nyaata aja'atti mindaan kun immoo ana na jiraachisuu hin dandeenye jechuudhaan kan taphatan Qidus Giyoorgis kan ta'e Abel Yaaloon kan dubbate. Egaa akka kilabiin Qidus Giyoorgis ala 20 Itoophiyaa keessatti Premier League Itoophiyaa nyaachuudhaan ka kilaba olaanaadha. Yeroo ammaa kana immoo hanqinni faayinaansii isa mudateera. Egaa akka taphataan kun maal jedhee ani bara baranaa keessatti mindaa ji'a lamaa qofatu nuuf kaffalame jechuudhaan dubbateera. Akka sababa kanaanis ani maatii kiyya akkasumas biizinasii kiyya bulchuu hin dandeenye. Sababa kanaanis gadhiisuudhaafan jira jechuudhaan kan dubbate. Yaada qabdan koomentii jalatti naa barreessaa isin jaalatamtoota. Dhibbicha akkamitti akka inni jara gahaa jiru hin beekan. Kun dhibbicha baay'ee xiqqoodha. Tajaajila tokko keessatti kuma dhibba akkamitti nama gaarii bicha. Jechuun maaltu nyaatama? Qixxaaf raafuutu nyaatama moo maal nyaatame ji'a gaama kan jedhu gaaffii guddaa kan kaasu. Amma tu beekan hin jiru ta'e namni lafarraa ol balleessa. Gara biraatiin immoo Israa'el gizee jedhamtu wanti sammuu keessanitti dhufu Ayhuudota yookaan immoo Muslima kan hin taane qofa sanitti kan fakkaatu namoonni tokko ni jirtu. Israa'elonni baay'inaan akka Musliimoonni keessa jiraatan fi Israa'elonni baay'inaan akka jarri Muslima ta'anis kan dhaga'aa ta'u malee Ramadaana kana keessatti immoo waan ajaa'ibaa tokko agarree jiru. في أي صورة ما شاء ركبت كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما Akka kanaatti salaata taraawwii akka jarri salaataa turanii fi salaata akka jarri gaggeessaa jiran agarree jirra. Namoonni tokko Israa'elonni guutummaan guutuutti amantaa bara kan isatti fakkaatus jiru. Amantaan Musliimaas achi keessatti ni jira. Amantaan Protestaantiis, amantaan Kiristaanaas, amantaan Ortodoksiis akka inni jiru ni beekama. Garuu amantaan irra caalaa kan baay'inaan danatu amantaa Jawushiiti yookaan immoo amantaa Ayhuudotaati kan danatu. Jarri parsantii 78 oli parsantiin 15 immoo akka inni Musliima ta'e ni himama. Jarri kaan immoo gara parsantii 3 keessa kan siqatu amantaa Ortodoksii akka jarri ta'an ni himama. Haa ta'u malee Musliimoonni achi keessa ni jiraatu. Gara biraatiin immoo yeroo deebinu keessatti
Iraanii fi Israa'el yeroo kana keessatti lolisa guddaa akka gaggeessaa jiran hundi keenya iyyuu ni beekna. Lolisa kana irratti immoo pirezidaantiin Iraanii akka isaan ajjeefaman dhageenye jira. Pirezidaantii kana immoo kan ajjeesise kan walii wajjin ta'anii nyaata nyaataa turan, kan walii wajjin ta'anii walii wajjin wal mari'ataa turanii fi isaan jala taa'ee kan Israa'eliif kan hojjetaa ture namichi tokko yookaan Ismaa'eel Qanii kan jedhamu isaanitti siqatee waan baay'ee kan hojjetaa turee fi mootummaa sana keessatti yookaan Iraaniin keessatti ajajaa waraanaa guddaa kan ta'e muudamee Ismaa'eel Qanii kan jedhamu yeroo ammaa keessatti akka inni Israa'eliin keessa galee dhageenye jirra. Isaan ajjeesisiise namoota baay'ee namoota Israa'el barbaadu danuu akka jarri ajjeesanu kan godhe namicha kana. Haa ta'u malee yeroo ammaa keessatti immoo Israa'eliin keessa akka inni galee dubbatamaa jira. Isa qofa osoo hin taanes immoo namni biraas koomaandarri gurguddaan immoo harka jaraatiin of ajjeesaa jiru. Ashhadu an laa ilaaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma salli. Video kan namni ilaaluu barbaadan teelegiraamaan yookaan gara barbaadan iimoos Instagraamis gara WhatsAppiinis yoo barbaadan na gaafadha. Kan isin ergutaa silkiin koos kunooti kanaan na gaafachuu ni dandeessu. Video kana isiniif ani erga. Gara biraatiin immoo Gazaan akka sana akkasiin badde Gazaan akka sana akkasiin guutummaan guututti badde agarree jirra. Yeroo ammaa keessattis immoo Tel Aviv akkas taatetti. Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Tel Aviv. هذه من غزة هذه تل أبيب. الله يا الله. Tel Aviv akkana ta'uun namoota baay'ee haasofsiisaa jira. Garuu gara kana maal jenna Rabbiin nagaa isaa nuuf buusu jenna. Gara biraatiin immoo Dr. Abiy Ahmed kaleessa Dirreedawaa keessatti faxaranii dhageenye jirra. Dirreedawaa yeroo dhaqan keessatti sirumaa nama jaallachuudhaan kan baay'ee beekamtu Dirreedawaan akka kanaatti isaan simattee jirti. Jaruni Dirreedawaa immoo akka kanaatti simatanii jiru. Jaalalaan beekamtu biyyi Dirreedawaan akka kanaatti biyyiin simachuun kabaja guddaa kan uummata Itoophiyaa biraa qabanu kan agarsiisudha. Namoonni gizee kana keessatti Dr. Abiyyiin jibbanu kan namoota tokko yoo ta'e malee baay'inaan akka jaallatan hundi keenya yoo ni beekna. Orotaa gizee hunda qeensa qoratanii dadhabdanii jirtu. Qeensi qorachuunis hin jibbisiisee formaanni tokko amma sinii fideen jira. አንድ ወዳጅ የሰራው ምርጥ አዲስ ፈጠራ ሲሆን ጥፍር መቁረጫ ነው። ዲዛይኑ በጣም ጤናማ ነው። በተለመደው ጥፍር መቁረጫ ጥፍራችሁን ስትቆረጡ ከተቆረጣችሁ በኋላ ጥፍራችሁ ያድጋል። ይሄም በጣም ያበሳጫል። ነገር ግን በዚህ ጥፍር መቁረጫ ቁረጥ ብቻ ማለት ነው የሚጠበቅባችሁ። አያችሁ የአንድ ጊዜ ስራ ነው። ከዚህ በኋላ ደግማችሁ ጥፍራችሁን መቆረጥ አይጠበቅባችሁም። ለመጠቀምም በጣም ቀላል። akka kana yeroo baay'ee qeensa qoratanii qeensa keessan keessa dhuqqeen galee yoo sirrakkisaa jiraate furmaata kanatti fayyadamuu ni dandeessu. Wanta ta'e amma jala keessu qeensa keessan yookaan quba keessan guutuusaa sinirraa muraa jechuudha. Nititti kana barbaade ameen badhaafna. Maaliifin hin badhaaftu? Ishee Abdii Raggaasaa akka saambusatti xabbastee lafa keessa kana. Maaliifin nuun barbaadan hin badhaafna? Garuu waan isheen dogoggorte tokko qaama isaa hundatti naquu balleessite. Otoo arraba isaa bichaa baastee akka lamshaa'utti arraba isaa qofaatti naqxeeti gaarii ture. Nuti qaamni isaa hundi akka paralaayizde ta'uu hin barbaannu. Kan dogoggora qabu arraba isaatti naquu diddee walumaa galatti ishiinis hojii gaarii goote jedhee namanu Waaqayyo isaa fayyisu. Namaste argitan kuni haadha manaa Abdii Raggaasaati jechuudha. Abdii Raggaasaa kani zayitii bulbulee itti naqee ishee kanana jechuudha. Namni kuni hidhamuu qabdi osoo hin taane badhaafamuu qabdi turte. Saduuqa yoona isas akkuma inni asiin kara miidiyaa kana nu gubaa ture
ishees gubeenaan itti natte jechuudha. Kanaaf isheen bakka hin gameef jechuudha. Gaafa gamuu fi waan gootu wallaalteeti jechuudha dhugaa. Badhaafamuu qabdi namni kun dhugaa rabbiiti. Isa miti ani bulluqatti naqoo turre hin turre dhugaa. Kalee isaa kee baasuu turre dhugaa. Suma dhugaa dubbachuudha. Utuu kalee isaa kee baastee gaarii ture. An ummanni keenya akkamitti akka inni yaadaa jiruu fi gara kamiin akka inni yaadaa jiru hin beeku. Wanti kun utuu mucaa kee irra ga'e, wanti kun utuu abbaa kee irra ga'e, wanti kun utuu obboleessi kee warra fuudheenaan akkasitti irra ga'e maal akkati gootuu fi maal akkati yaaddu nu hariinuu ni beekna. Yeroo kana keessatti muka jigeetti qottootu danata akka jedhamu mucaan kun ergi inni ciisee keen booda namoonni baay'een akkanaan haasa'aa jirtu. Sammuu namaa yaaduu dadhabnaan hayawaanaa gadi akkuma jedhamu namoonni tokko hayawaanaa gadi ta'aa jirtu. Mucaan kun dhukkubsatee ciisuunsaa isiniif gammachuu kan ta'e isiniif kan gammachuu isiniif baay'ee nama dhiba. Keessattuu immoo ijoolleen durbaa tokkos abbaa manaa keenya baay'ee nu rakkiseera akka kanaa gochuu ni dandeenya jettanii haasa'aa jirtu. Mee mucattii kanarraa dhagee. Danfiseen itti naqamee narratti fuudhumee narratti jaallatu mee wallaahi jedhigaa. Dhiira tokkotti zayitiin namuurraa dubartii miliyoona tokkotti zayitiin namu wayya jechuudha. Dhugaa walitti himna. Addunyaan kun rabbiin jalatti dhiiraan gad dhaabbate jechuudha. Osoo dhiirri hin jiraanne addunyaan kun kabajallee hin qabdu, bareedallee hin qabdu, urgeenyallee hin qabdu jechuudha. Mana dhiirri keessa jiruuf mana dhiirri keessa hin jirre tokko miti. Mana dhiirri keessa jiru kabajatu jira. Mana dhiirri keessa hin jirre kabajni hin jiru jechuudha. Hamma fakkeenya yoo fudhanne dubartiin jaarsa qabduuf dubartiin jaarsa hin qabne tokko miti jechuudha. Kan kabajaa kan qabu wal fuudhee kabajaan haadha manaa isaa miidiyaa irraa galchee mana keessa kabajaan jiraachifata jechuudha. Kan kabajaan qabne wal fuudhee akkuma nuti jaarsa hin qabne miidiyaa irratti dhufee woy jedhaa oola. Kanaafuu ijoollee shamarranii of eeggannoo godhaa okee. Mi'as jedhee adaraa rabbichaal tokko. Haa ta'u malee gara biraatiin immoo Abdii Raggaasaan du'eera jedhanii kan viidiyoo gadhiisaa jiranuu fi kan irratti hojjetaa jiran baay'eetu jiru. Oduu baay'ee nama gaddisiisuun Abdii Raggaasaa lubbuun isaa darbuun dhaga'amee jira. Baay'ee nama gaddisiisa jedhanii viidiyoo kana gadhiisanii jiru. Haa ta'u malee kan akkas gootees immoo murtiin du'aatti murtaa'eera jedhaniis himanii jiru. Nama gaddisiisaa egaa murtiin du'aas itti murtaa'eetii jira. Egaa dubartiin kun sakai murtiin du'aa itti murtaa'eera jecha yakka guddaa kan hojjette dubartiin kun egaa yakka kanas hin hojjenne jechuun falmaa kan turte yoo ta'u ragaan ishee irratti walitti qabame immoo yakka kana akka hojjette kan mirkaneessu ture jechaadha. Abbaan alangaas egaa ragaa walitti qabatee gara mana murtiitti dhiyeesse guyyaa kaleessaa egaa manni murtii olaanaa geedii dhugaaniif immoo yaarni qabatamaan jiru main akka jarri kun jedhan dhugaa Abdii Raggaasaa du'ii warri isaas murtiin du'aatti murtaa'ee jira kan jedhu namoonni baay'een keessaanis na gaafataa turtanii haala kanaan immoo oduun qulqullaa'ina waragee immoo haala kanaan gadhiifame. Haalli hargansuu isaallee sirraa'ee hanga har'aatti oksijiiniidhaan jiraataa ture. Oksijiinii illee irraa baasanii ofii isaatii ciisee akka barbaadee hafuura baasaa deebisaa ture. Hanga har'aatti gurri isaa lamaan hin dhaga'u, ijji isaa lamaan hin argu ture. Ijji tokko guutumaan guutuu banameefii jira. Ijji tokkollee gurri tokkos dhaga'uu eegalee jira. Gurra tokko qofa tofa. Inni kunillee sababni ijaatiif ka gurraa miidhama gurraa fi ija dhaga'e qofa osoo hin taane already gurra tokko keessa zeetiin seenee jira. Gurri tokko sababa dhiita'uu fi qaamni isaa baay'ee dallanuutiin gurrinni fi ijji itti hammaate. Amma immoo qaamni duraan sa'a 24 fi sa'aatii 30 dhiitaan qaama isaa dabaluu malee hir'ataan turre. Amma immoo hir'atu eegalee jira. Sababa qaamni dhiitee sun hir'achuu jalqabee madaa'uu eegalee fi ijjillee arguu jalqabee jira. Ofillee beekee jira. Namallee nama dhufee gaafatus beekee jira. Qaamninis duraan fuulli abdiidhaa. Abdii ta'uuf nama ta'uuf waan biraa ta'uu addaan baastee hin beektu. Amma garuu qirsi fuula abdiitti deebi'aa jira. Abdii nama
haala gaariirraa kan jiru himamaa jira. Kanaan dura fuula isaa baruun illee hin danda'amu. Maal akka ta'e nama akkamii akka ta'e baruun hin danda'amu. Yeroo ammaa keessatti garuu fuulli isaa sirraa jira. Innis immoo of baree nama isa dhufee gaggaafatu baraa jira. Haa ta'u malee akka kanaatti sheekotiin baay'ee fi abbootiin amantii gurguddaan immoo akka kanaatti du'aa kadhataafii turan. Abdii Raggaasaa Rabbi siif halaaffisu. Rabbi obsa bareedaa sii kenne biddaa guddaadhaan Rabbi siif kennu siin jecha wanni nuti jennu haddas rasuula keenya irrattis kaayidii yaadamaa ture. Yahudaan rasuula Rabbii gartee marzii nyaachisaa ture. Kana keessaan as karamee yawwana gahe. Islaamummaan jabina irratti jabina dabala. Dudubba naman deebisu. Atis gartee imaana qabdaaf Rabbi kana sirratti fide warra ittiin milkaa'u Rabbi si haa godhu siin jecha. Yaa muslimtoota biyya hunda keessa jirtan. Baati Ramadaan kana keessa du'aayii keessanii bira dhaabadha. Waqta fitris bira dhaabadha. Halkanis bira dhaabadha. Qaama keenya haa ta'u malee hundi keessan du'aayiidhaan gurbaa kanaa kan irraanfanna jedhanii yaada jaraa geessan jiru. Gara biraatiin immoo ooluuta. Aceen nashidaa baasee jira. Aceen nashidaa baasuu isaan dhageenya. Aceen ergasii walaleessaa fi nama muuziqaa baasuutti beeke. Amma garuu sanaa miti amma dubbii. Inaaf gameera waahu dhukkubni muhabbaa gaaf tokko noyyaahu. Inaaf gameera waahu dhukkubni jaalala kee gaaf tokko wayyaahu. Uffannaan hin tolu nyaannaan hin mi'aawu. Uffannaan tolu. Kamtu halali, kamtu harami. Kamtu halali, kamtu harami. Dagale nuufi baabamne wanti kun kana juutu halali kana juutu harami kan jedhu gaaffii kana qofaa miti ooluta kana qofaa miti. Nashiidaa Caaluu Hundeessaa kana dhageessanii beektuu laata? Amma xumuraatiin dhaggeeffachuun xumura irratti waan hin jiru qabaa sheer koppiliin riipoost gochuun hin dagatin amma xumuraatiin dhaggeeffachuu. Akka waa masqala godhachuun akka waa lolchiisu. Islaamummaa qabnaa yoomnu dhibee karaan irra deemnu. Karaa baay'ee qabnaa yoomnu dhibee karaan irra deemnu. Hijaaba baafannee qullaa deemu gonkumaa hin feenu. Sila numa deemna maaliif galmaan geenyu. Akka waa masqala godhachuun amantaa hin taane. Akka waa lolchiisu tasumaan dandeenye. Hijaaba uffachuu keenyaan barachuu dadhabne. Akka diina lollee ofirraa qolachuu dadhabne. Garaa laafnee callisuu keenya hundaaf salphaa taane. Garaa laafnee buluu keenyaan diinaaf salphaa taane. Jaarraa dheeraaf dhorkamaa turre. Konarras dhorkamne. Jaarraa tokkoof du'aa turre kunoo har'as duune. Malmallisa maaliyaa mallisa. Malmallisa maalgaa mallisa. Ji'a tokko guutuun nashiidistii kanatti nashiidaan abbaa qabdii raayyaa abbaa bacaatii dhiisaa jirran dhaga'uu diddanii jechuudha. Kunoo sirbiya Caaluu Hundeessaallee deebi'ee nashiidaa ta'e akkanatti nu biraan gaamaa jira jechuudha. Ji'a tokko guutuu sinitti dhiisaa nashiidaan abbaa qabdii abbaan nashiidaa raayyaa abbaa bacaatii nashiidaan urkaan balleessinaa nu jibbisiisinaa jedhee sinitti nan dhageenya jechuudha ammas. Kunoo amma sirba Caaluu Hundeessaa nashiidaa gootaniittu. Indahum iyyuu sirba Caaluutti irra bareeda waan ta'eef hin dhaggeeffanna ka haraama miti jechuudha sirbi bakka maal kana Caaluutti irra bareeda ka satti irra gorsa qaba maal godhare aboo rabbi sina qajeelchu si ilaal layyiidhaarra kan raayyaa abbaa macaa qofa yen bakka amaariffaa isitti mamoo na rakkistan bakka adiisaa bakka nashiidhaan abbaa qaba way sirba Caaluu dhaggeeffataa akka kanaatti ooluuta nashiidaa jennee sirbaa Caaluu dhaggeeffataa jira sirbaa Caaluu jenneetuma seeraan dhaggeeffanne nu wayya jedhanii namoonni baay'een haasa'aa jiru jarra akka kanaatti fiddanii yoo nashiidaa mataa keessanii baasuu hin dandeenye rakkoo hin qabu dhiisaa
jechuun dirqamni namarra hin jiru dirqama kana sanarra godhe hin jiru nashiidaa baasuunis dirqama miti rakkoon qabu muuziqaa sana yookiin immoo riimiksii jettanii irra deebitanii kana ciisan maqaa aceetiin bareechitanii dhiyeessitanii namoonni riimiksiidha jedhanii ni yaadu so sanarratti isinis ni fammastu jechuudha gara biraatiinis immoo namoonni kaan immoo yoo barbaadan giximii sana isin gaxxamanii isin kennu gadi kana ta'e jennaan yoo mataa keessanii qopheessuu hin dandeenye kan namaa hin atinaa jennaa sagantaa raaf qabanne kanuma fakkaata warta sagantaa biraata moolti ani aansuudha ati eenyuun koomenti barsiisuu keessaa kan dhagade jarraba waraanaa hojjettotaan